Akkam jirtu hordoftoota maatii Milkii Health Science YouTube channel barnoota keenya paartii 39ffaadhaan kun walitti deebinee dhufnee jirra. Egaan paartiin 39ffaan kun kan irratti fuuleeffatu priority nursing intervention kan jedhu irrattidha. Egaan priority nursing intervention kun akkuma beekamu qormaatarra jechi kun hin baay'ata wanta ta'eef dhimma kan irratti gadi fageenyaan isiniif ibsuudhaaf paartii 39ffaa kana kunoo qabadee dhufnee jirra. Kanaaf egaan hanga dhumaatti yoo nu dhaggeeffattan wantoota guddaa irraa hubattu sodaa qormaataa keessaan baatu jennee abdii guddaa qabna. Egaan paartii 39ffaa kana keessatti qormaata shaakalluu hin qabnu garuu saayinsii isaa erga isin barsiisnee booda sagantaa ittaanu yookaan immoo qormaata karaa teelegiraamii isinii maxxansinu achirratti salphaamatti deebisuu dandeessu. Kanaaf sirriitti nu dhaggeeffadhaan affeerraa keenyadha. Barattootni yuutuubii keenyaaf haaraa taatan immoo sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Wantoota nuti gaddisnu yeroo gaddisnutti akka dafee isin qaqqabuuf sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Onlaayinii kanneen barachuu barbaadaniif immoo lakkoofsi bilbilaa duwwaa 969 duwwaa 594 nu qunnama. Egaan barnoonni keenya har'aa priority nursing intervention irratti kan fuuleeffatudha. Gara barnoota keenyaatti ceenu nu faana tura. Toleegaan barattootni dhimmi kun isiniif haaraa ta'e suuta jedheen isiniif ibsaatti qalbiidhaan dhaggeeffadha. Sababiin isaa qormaatonni baay'een priority nursing intervention isa kamidha jedhamee yeroo adda addaatti deddeebi'ee gaafatama gadi ta'eef salphaamatti akka isin deebii argattaniif waa'ee kanarratti gadi fageenyaan isiniif ibsaatti qalbiidhaan na faana ta'a. Priority gaafa jennu dursa kan nuti kenninuu fi dhibee maal ta'eefidha life threatening kan ta'eef dursa kennina. Lubbuu dhukkubsataa sanaa kan baasu, lubbuu dhukkubsataa sanaa kan dabarsu dursa kennamaaf. Yeroo tokko mana yaalaatti yoo akkartanitti ta'e dhukkubsataa sadiitu dhufa yoo ta'e amma fakkeenyaaf dhukkubsataan tokko severe bronchial asthmaadhaan dhufa. Inni tokko immoo watery diarrheaadhaan dhufa. Inni tokko immoo baay'ee vomit gochaa dhufa. Kan jeeqee dursa yaalamu yeroo baay'ee dhukkubsataa vomit godhuuf dursa kennuuf ariifanna yeroo baay'ee. Mana yaalaa keessatti maybe arguu dandeessus ta'a gaafa ogeessi fayyaa nama vomit godhuu fi gargaaruudhaaf baay'ee vomit godhaa jira taanaan isa gargaaruudhaaf yeroo inni fiigoo kan diyaariyaadhaaf gargaaruuf yeroo inni fiigoo arguu dandeessu. Garuu dursi kan hin kennamuuf eenyuufidha akka seera isaatti akka standardiitti kan jedhu har'a isiniif hin ibsa. Kanaafuu priority nursing intervention are those that are considered most urgent. Urgentii qofaa yoo ta'u critical keezii critical ta'eef dursi kennamuu qaba. Keezii critical jechuun maal jechuu akka ta'e mata duree danda'ee jira jettee amma isiniif ibsuuf jechaa jira. Kanaaf nafaana tura. Urgent gaafa jennu is important in addressing the patient health problem. So these interventions are determined based on severity of patient condition. Severity irratti hundaa, potential risk complications irratti hundaa. Kanaaf warroota kana irratti hundoofna. Inni immoo akkamittiin set goona priority sana. High dai, medium dai, low priority dai. Kana jechuun isa high ta'ee fi dursa kennina, isa booda medium itti ceenaa, low priority isa ta'eef immoo gara dhumaa deemna jechuudha. Maaliif high priority kan inni kennamu eenyuufidha jedha? Life threatening problemidhaaf maaltu kennama jedha? High priority tu kennama. Inni immoo high priority kun akkamitti? Criteria maaltu jira? Criteriyaan jiru criteria warra kanatu jira. Warroota kana sirriitti isiniif ibsaati na faana ta'a. Maslow hierarchy of needs inni jedhamu akkuma duraan psychology keessatti baratanii turtanii Maslow hierarchy jechuun namni tokko fedhiinsa akkasidha kan inni dabalaa deemu akkuma isin beektanii inni jalqabaa physiological needidha. Physiological needinsa dabaleera taanaan gara safety itti ce'aa jira. Safety isaa guuteeraaf taanaan love and belongingness itti ce'aa jira. Sun guuteeraaf taanaan self-esteem jira, self-actualization jira. Angaruu as keessaati kan barbaade maalidha? Physiological need. Qaamni kee yookaan functionii hojjetu hojjechuudhaaf waan inni barbaadu jechuudha. Isa keessaa tokko maalidha? Oxygenidha. ABC isa jedhamu. Maaliif physiological basic needidha kana malee jiraachuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf daandii qilleensaa osoo bira rakkina yoo jiraate hidda dhiigaa bukkee rakkina yoo jiraate. Kanaaf dursi kan inni kennamuuf akkuma Abraham Maslow hierarchy sanaatti waa'ee hierarchy sana gadi fageenyaan haasa'uuf jedhee miti kananii dhufe.
waa'ee sana otoo hin taane maaliifidha ABC tu achi keessa jira. ABC tu physiological need jaladha kan inni jiru. Kanaaf inni immoo qofaattis jira akka standardii ministeera eegumsa fayyaattis akka warra regionittis akkuma WHO jedhuttis dursi kan inni kennamu Fidha akkuma qubeen A jalqabarra teesse dhukkubsataa dhibee A rakkoo A qabuuf dursi kennama. Sana jechuuni airway nama rakkina qabuuf dursa kenna. Airway gaafa jennu fakkeenyaaf amma respiratory tractiin obstructed ta'ee jira. Daandiin qilleensaa ujummoon qilleensaa cuqqaalamee jira. Maaliin yookaan sababa inflammatory response yookaan immoo mukasiitu garmalee oomishameera yookaan foreign particle ta'uu danda'a. Kanaaf daandii qilleensaa gaafa jennu nasal cavity keessaa ka'ee oral cavity keessaa ka'ee pharynx jecha larynx jedhee trachea bronchioles jedha hanga alveoli deemee daandiin kun banaa ta'uu qaba jechuudha. Airwayidhaaf dursa kennuudhaaf. Airwayin daandiin qilleensaa wayin gufatee yoo jiraate, daandiin qilleensaa danqamee yoo jiraate dhukkubsataa sanaaf dursa kenni. Maaliif namni qaamni isaa oksijiinii storing godhu hin kuufatu oksijiinii wanta ta'eef oksijiinii dhabeera taanaan hin du'a wanta ta'eef lubbuu nama kanaa kan ajjeesu hanqina oksijiiniidha hatattamaan kan ajjeesu gatii ta'eef dursa dhukkubsataa daandiin qilleensaa danqamee jiruuf dursa kenni. Kan inni agarsiisu air qilleensa way daandii qilleensaa jechuudha. Daandiin qilleensaa sun banaa ta'uu qaba. Wayin danqameera ta'inaan oksijiiniin karaa darbaa dhaba. Carbon dioxide qaama keessa jiru karaa ba'aa dhaba. Kana jechuun immoo oksijiiniin qaama keessa jiru qaama keessatti kan dabalee jiru carbon dioxide ta'uu danda'a. Sun immoo dhukkubsataa keenya dafee lubbuu isaa dabarsuu danda'a. Kanaaf daandiin qilleensaa danqamee jira taanaan baay'ee arjentii otoo hin taane baay'ee kriitikaalidha. Arjentii unit kriitikaalidha. Kanaaf airwayidhaaf dursa kennina. Inni lammaffaan breathingidha. Rakkoo breathing pattern ta'uu danda'a. Regularity sanaa rakkoo namoota qabanii. Oksijiiniin gadi bu'eera yoo ta'e itti aanee kennina jechuudha. Maaliif amma fakkeenyaaf airwayin rakkoo wayii qabaate dhukkubsataan wheezingii qaba, striderii qaba, snoringii qaba, daandiin qilleensaa mukas membraneidhaan cuqqaalamee jira. Dhaqxee yoo oksijiinii kennitee fi nama akkasitti daandiin qilleensaa dhiphatee rakkataa jiru dhukkubsataadhaaf oksijiinii kennite jechuun nama tokko morma isaa harka keedhaan huutee buddeen gurshuu jechuudha. Sababiin isaa maaliif? Afaan keesseenii karaa dabarsuun qabu akka inni liqimsineef morma isaa qabdee jirta jechuudha. Akkas jechuudha wanta tokko faayidaan qabuutu daandiin qilleensaa danqamee jiru oksijiinii yoo dhukkubsataadhaaf kennitan. Kanaaf please as bukkeetti yaadachaa deema. Daandiin qilleensaa jalqaba saaqamuu qaba otoo oksijiiniin kenniin. Itti aanneedha kan breathing dhukkubsata sanaa to'annu sana booda gara oksijiiniitti ceena jechuudha. C jechuun immoo circulation. Circulation jechuun karaa baay'eetti hiikuu dandeenya. Amma fakkeenyaaf dhukkubsataan eedemaa yoo qabaate fluid volume excess, fluid volume deficit ta'uu danda'a, dehydration ta'uu danda'a, hypertension ta'uu danda'a, vomiting, diarrhea isa jennu jechuudha. Inni kan inni ramadamu circulation jalattidha. Dhukkubsataan tokko vomit godhaa yoo inni dhufe, dhukkubsataan tokko diarrheadhaan yoo dhufe, dehydrationidhaan yoo dhufe, hypertensionidhaan yoo dhufe, dhimma heart problemidhaan yoo dhufe. Guideline amma ba'aa jiru garuu kan inni agarsiisu dhukkubsataan sun cardiac arrestidha ta'ee jennaan ABCdhaan deemna otoo hin taane CABdhaan deemna. Dhukkubsataan sun yoo maal ta'e yoo rakkoo cardiacidha ta'e cardiac arrestidhaan yoo inni dhufe C dursii sana booda airwaytti ce'i breathingiitti ce'i jedha. Kanaafuu cardiac arrestidha taanaan CAB yoo keezii kaanidha ta'e immoo ABC airway breathing dhukkubsataa gara circulationitti ceena jechuudha. Kanaaf akka kanattidha kan yaalu circulationii gaafa jennu please yaadadha wanta baay'eedha achi jala kan jiru. Tole gara taanutti gaafa ceenu actually kana discuss godheera. Inni taanu immoo cureidha step inni sadaffaan. Cure jechuun gabaajeedha. Gabaajeedha garuu fayyisuu isa jedhamu jechuudha. Garuu gabaajichi maal siini kriitikaalidha. Yuuni arjentiidha. Arriin rootiinidha. Inni immoo extra activityidha. Extra akkuma gabaajee isaa ilaalaa jirtan. Baay'ee kan isin fayyadu qormaata deebisuu barbaaddu ta'e jennaan. Qormaata sirriitti dhabuun barbaadan taanaan istirateejii kana fayyadama. Cure strategy. Inni maalidha? Dhukkubsata kriitikaalidhaaf dursa kenni.
critical need gaafa jennu require immediate action daftanii yaaltan ta'e jennaan lubbuu kan dabarsu jechuudha. Akkuma isin beektan baay'ee critical jechuun yoon gargaarii nafte dhukkubsataan kun maalidha jechuudha lubbuun isaa darbuu danda'a. Life threatening situation keessa jira jechuudha. Kliyentiin keessan fakkeenyaaf daandiin qilleensaa danqamee jiraachuu danda'a. Namni kun maalidha jechuudha baay'ee kriitikaalidha. Kriitikaaliif arjentiin tokko miti. Arjentiin hatattamaan yaalamuu qaba. Garuu amma kana ajjeesu miti. Kriitikaalii keessatti yoo dhukkubsataa kanatu yaaliin haftee daqiiqaa keessatti, sa'aatii keessatti, sekondii keessatti dhukkubsataa kana deebitee argachuu dhiisuu dandeessaa jechuudha. Kriitikaalidha gaafa jennu. Dhukkubsataan kun carraa du'uu qaba jechuudha yoo tituun gargaariin daqiiqaa murtaa'ee turte. Critical inni jedhamu baay'ee emergency dha jechuudha. Urgent jechuun immoo attention barbaada garuu maalidha immediately life threatening miti. Amma kan lubbuu dabarsu miti. Urgent gaafa jennu immoo amma lubbuu kan dabarsu miti. Maybe dhukkubsataan sun garuu guyyaa ooluu danda'a, sa'aatii dheeraa turuu danda'a, lubbuu isaa garuu kan dabarsu miti amma jechuudha. Inni keessiin akkasii maal jedhama? Urgent dha garuu life threatening keezii miti jechuudha. Urgent gaafa jennu garaagarummaan isaa kana inni kun garuu maalidha utuu yaaliin yoo hafne keezii critical ta'e tokko daqiiqaa keessatti lubbuun isaa carraa darbuu hin qabaata. Dhukkubsataa akkasiif dursa kennii cure inni jedhamu siif dursa kennii ittaaniitii urgent keezii yaalii. Routine jechuun immoo routine jechuun daily nursing care ati kennitu mana yaalaa keessatti. Mana yaalaa keessatti yookaan bakka itti ramadamte keessatti hospitaala ta'uu buufata fayyaa or somewhere iddoo itti ramadamtee jirtuuti ituun hojjetiin kanatti galle yeroo hundumaa hojii wal fakkaataa ati hospitaala keessatti yookaan buufata fayyaa keessatti hojjettu sana isa hojjettu sadaffaarratti. Vital sign kaasuudha yoo ta'e vital sign medication kennu. Medication kennuun emergency urgent miti critical miti garuu keezii critical yaalte urgent keezii yoo jiraate urgent yaalte sadaffaarratti hidhattee medication kennuu dandeessa jettee fi routine inni jedhamu isa yeroo hundumaa ati ituun hojjetiin gara manaa keetti deebitee hin galle jechuudha. Yeroo hundumaa irra deddeebiidhaan waan hojjechaa ooltu jechuudha mana yaalaa keessa. Isa hojjettaa sadaffaarratti. Sadaffaan dursi kan kennamuuf isaafidha. Extra jechuun immoo taa'uu keerra waan hojjettu jechuudha. Wantoota akka fakkeenyaaf dhukkubsataa sana maasaaj gochuu, komfortiin akka itti dhaga'amu gochuu fi mataa dhukkubsataa miicuu wantoota akkasii extra activity ta'an jechuudha. Dhukkubsataa position gochuu wantoota akka kanaa extra jechuun dhumarratti kanatu hojjettu jechuudha. Baay'ee hojii tirfii ta'e wayii kanatu hojjettu jechuudha. Taa'uurra wanta ati taa'uun qabu jedhamtee hojii hojjettu jechuudha. Inni routine jennu garuu yeroo hundumaa kanatu hojjettu. Fakkeenyaaf qoricha kennuudha yoo ta'e, wound care yoo ta'e, dhukkubsataa kee position gochuudha yoo ta'e, physical assessment isatti hin deebita jechuudha. Dhukkubsataa eenyuun garuu dursi dhukkubsataa keezii kriitikaalii garuu dursi malee dhukkubsataa arjentiitti hin ce'ini. Jalqaba kriitikaalii ittaanii arjentii yaali ittaanii immoo hojii keessa yeroo hundumaa hojjettu sana hojjettu. Dasii booda erga kun hundumaa hojjette booda hojiin kan biraan jiru taanaan maal hojjetta? Extraan immoo dhukkubsataa keessana siree irratti baak maasaajii hojjechuuf ta'uu danda'a. Dhukkubsataa kee komfortii akka inni itti dhaga'amuuf wantoota adda addaa hojjechuu ta'uu danda'a. Isaaniin hojjechuu qabda jechuudha duuba deebite. Inni itti aanu immoo daataa QC dha. Data QS gaafa jennu. Kana jechuun akka kanaa jechuudha. Common category kana ilaala. Common category data QS jechuun amma fakkeenyaaf dhukkubsataan inni afaan isitti beefi isatti marmartee bira geesse jechuudha. Fakkeenyaaf dhukkubsataan mataan dhukkubaa siin jedha. Garuu BP isaa gaafa ilaaltu BP isaa ol ka'ee hypertensive ta'e arguu dandeessa. Kanaafuu mataa dhukkubbii sana yaaltamoo hypertensionii sana yaalta. Isa akka kanaa jechuudha data QS jechuudha. Isa dhukkubsataan sitti immoo isa data irraa argite yaalta. Keezii acute immoo chronic yaalta. Laboratoriitti isa ergitee riizaaltii argite immoo isa dhukkubsataan sitti isa fiizikaalii egzaamiin gootee argite sana yaalta isa jedhamu jechuudha. Maal jedhamu fakkeenyaaf as bukkeetti kaatagoorii kana acute keezii yaalta immoo chronic conditionidha. Acuutiin dursi kennamuufii qaba.
Kroonikiin ganaa dhufa geetteef amma kanatti immoo lubbuu nama kana amma dabarsuu hin danda'u. Akkiiwutiin garuu maalidha? Arjentii ta'uu danda'a, kriitikaalii ta'uu danda'a, keezii nama sanaa irratti hundaa'a. Inni kan biraan immoo akchuwaalii fi potenshaal. Akchuwaal jechuun rakkoo amma dhukkubsataan keenya agarsiisaa jiru jechuudha. Amma fakkeenya biliir godhaa jiraachuu danda'a, respiratory distressii qabaachuu danda'a, fracturii qabaachuu danda'a. Amma kan inni agarsiisaa jiru respiratory patternii rakkoo qabaachuu danda'a. Garuu potential gaafa jennu immoo boritti dhufa jennee kan nuti tilmaamnu jechuudha. Kanaafuu isan irra dhukkubsatee dhufe immoo isan boritti dhufa jettee tilmaamtu isa kamiinidha kanatti yaaltu data accuse jechuun akkasidha kan nuti yaaluu qabnu maalidha actual health problemidha jechuudha. Inni kan biraani unexpected versus expected. Rakkoo eegaa jirtuu fi rakkoo eegaa hin jirre wayii jechuun taatee eegaa jirtuuf taatee eegaa ati hin jirre jechuudha. Unexpected jechuun kanatti eegaa hin jirre. Expected jechuun dhufa jettee kanatti eegaa jirtu jechuudha. Lamaanuu dhufuu danda'u. Lamaanuu dhufan gaafa dhufan garuu isa kamiin yaalta. Unexpectedidha moo expectedidha. As bukkeetti kan isin beekuu qabdan maalidha? Expectedii fi siluma ready taatee jirta. Maateriaalii qopheeffattee jiraachuu dandeessa yookaan immoo beekteetta jechuudha rakkoo sana maal akka dhufu maalii fi keeziin sun arjentii ta'uu dhiisuu danda'a, kriitikaalii ta'uu dhiisuu danda'a. Unexpectedii gaafa ta'u garuu maal ta'uu danda'a? Kriitikaalii ta'uu danda'a, arjentii ta'uu danda'a. Keezii sana irratti kan inni hundaa'u dursa kennuuf jechuudha. Unexpectedii isa ta'u expectedii keeziin dhukkubsataa sana kriitikaalidha moo arjentiidha jettaniidha kan isin dursa laachuu fi qabdan malee gatiin unexpected ta'e dursi kennamuuf hin qabu. Unexpected yoo ta'e dursi kennamuuf hin qabu. Expected yoo ta'e dursi kennamuuf hin qabu. Maal irratti hunda'a jechuudha? Keezii nama sana irratti. ABC fayyadamneedha dursa kan nuti kenninuuf. Curii fayyadamneedha dursa kan nuti kenninuuf jechuudha. Kriitikaalii yoo ta'e dursa kennamaaf, arjentii yoo ta'e lammaffaa irratti kennamaaf, ruutinii yoo ta'e sadaffaa, extra yoo ta'e muduma irratti yaaluu hojjechuu dandeenya jechuudha. Isa kan biraa information obtained from the review of patient card kaardiin dhukkubsataa waa'ee dhukkubsataa waan inni jedhu fi laabii adda addaadhaanii ofii kee fiizikaal egzaamaayin goote kanatti argatte isa kamiinidha kana yaalta kanatti dursa yaaltu fakkeenyaaf amma kaardii dhukkubsataa irraati waan biraa jedha dhukkubsataati immoo laaboraatooriitti ergite waan biraa irraa agarte yookaan immoo fiizikaal egzaamaayin goote waan ta'e wayii argita oo dhukkubsataan waan inni jedhe kaardii irratti galmaa'ee jira maaliif assessmentiin dhukkubsataa achirra jira laaboraatoorii immoo waan biraa jedha fakkeenyaaf ammoo fincaan badaanan bahuu jedhe gaafa laaboraatooriitti renal function test ergitu immoo deteriorated ta'e arguu dandeessa keeraatiniin blood urine nitrogen GFR electrolyte jeeqaman arguu dandeessa isa kamiin yaalta dursaa isa dhukkubsataan jedhe moo isa rizaaltii isa waa'ee dhukkubsataa kaardii irra jiru moo isa laab rizaaltiin waan inni jedhu kanaafuu dursa kan nuti kenninuuf as bukkeetti maalidha isa kaardii irra jiru otoo hin taane kan nuti yaallu maalidha diagnostic information dursi kan nuti kenninuuf sababiin isaa garuu as bukkeetti gaafa yaallu maal irratti hundoofnedha curii irratti hundoofne. Curiin kun baay'ee sin fayyade. Maaliifin kana isiniin jedhaa jira beektu? Curii fayyadamaa kanan isiniin jedheef maaliifidha? Maal jedhee gaaffii gaafatame tokkoon argee C nama fakkeenyaaf A, B, C jedhamti. F dursa laaddu, A rakkinaan qabu taanaan breathing dursa laaddu, breathe F, B rakkinaan qabu ta'e jennaan gara circulationitti ceeti, circulationni dursa laaddu, vomiting yoo qabaate, diarrhea yoo qabaate, dehydration yoo qabaate, hypertensive yoo ta'e, edema yoo qabaate, warroota kanaaf dursa kenni. Garuu maaltu dhufa? Dehydration, vomiting, diarrhea, edemaanis dhufuu danda'a. Isa kamiin dursa yaalta? Sababiinsa hundi isaanii eessa jala jiru gati ta'eef circulation C jala jiru gati ta'eef isa kamiin dursa yaalta? A rakkinaan qabu, B rakkinaan qabu, C garuu qaba. C jala immoo meeqatu jira? 4-5tu jiraachuu danda'a. Kanaaf egaan istiraatiijii kana yoo fayyadamtanii A jala yoo jiraate, B jala yoo jiraate, C jala yoo jiraate haala kanaadhaan dursa kennitanii haala cure jedhu istiraatiijii kanaan fayyadamtanii yoo deemtan carraan deebii argachuu keessan baay'ee guddaadha akka kanatti fayyadamaan jedha. Egaan barattoota keenya barnootni keenya kutaan 39ffaa kanan gammaatti daawwattan turtanii hedduu galatoomaa isiniin jenna. Barattootni fulaan dhuftanii barachuu barbaadan bakki argama keenya magaalaa Naqqamtee gamoo Oosaa darbii 3ffaa irratti argamna. Karaa onlaayinis kanneen barachuu barbaadanis lakkoofsa bilbilaa keenya duwwaa 91069 duwwaa 594 nuqunnama akkasumas karaa teelegiraamii keenya milkeel saayinsii akkasumas karaa feesbuukii keenya yoo qunnamtanis isin keessummeessina. Paartii 40ffaadhaan deebinee wal agarraa. Yeroo gaarii qabaadhaa.